Yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessa argaman keessaa tokko kan ta'e Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa kaarikulama hordofuun fi dhimmoota baay'ee biroon yuunivarsiitiiwwan kaan irraa addadha. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa yookaas maqaa isaa isa gabaajeen Aastuu jedhamee beekamu. Mee maaliin adda jedhame? Yuunivarsiitiiwwan kaan irraas wanta isa adda godhu maal qaba? Akkasumas waa'ee Aastuu yommuu dubbatamu dhimmoota wal cinaa ka'an kan akka Duwaal Digirii, Faast Tiraak, Piri-Injineringii fi Piri-Saayinsii yeroo dhiyoos qalbii namoota baay'ee fudhate. Dhimmi agrigeeshinii wantoota mooraa Aastuu keessa jiran, haalli qilleensaa, fiildiiwwan kennaman, kaarikulama isaa fi dhimmoota biroo viidiyoo kanaan deebii argatu. Isinis mooraa Aastuu daawwachaa waa'ee yuunivarsiitichaas hubannoo gahaa qusachaa haga xumura viidiyoo kanaa na faana akka turtan sinan affeera. Jalqaba irrattis isiniif salphaa fi hojii sakandii 2 ta'us anaaf baay'ee na gargaara waan ta'eef sabiskiraayib akka gootanii fi viidiyoo kana laayikii gochuun namoota biroof akka qaqqabu naaf godhaa adaraa isiniin jedha. Galatoomaa. Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 fagaatee magaalaa Adaamaatti ejjuma isaa kan godhate Yuunivarsiitiin Aastuu mooraa tokko qofa qaba. Yaa ta'u malee lafa inni irra qubateen yuunivarsiitiiwwan babal'aa biyyattii keessa jiran cinaa akka hiriiru isa dandeessisee jira. Haalli qilleensa isaa ho'aa yoo ta'u keessumaa ji'a balaa kaasee haga gayyaa ho'iinsa ni dabala. Yaa ta'u malee yeroo gannaa fi bonaa walakkaa isaa qilleensa qabbanaa fi ho'iinsa irraa as deebi'aa qaba. Kanaafis biqiltuuwwan magariisaa mooraa keessa jiran shoora guddaa taphatu. Biqiltuuwwan kunis moorichaaf miidhagina addaa kennaniifii jiru. Mukkeewwan baay'ee qabaachuu isaarraan kan ka'e mooraa kana keessatti beelladoonni garaagaraa akka argaman sababa ta'ee jira. Beelladoota mooraa Aastuu keessa jiran kan akka waraabessaa, qamalee, kuruphee, simbirawwan garaagaraa fi kan biroos akka argaman ni beekama. Waraabessotas ta'e beelladoonni biroo nama wajjin kan wal baran yoo ta'u nama irratti miidhaa tokko hin geessisan. Bineensi bineensuma waan ta'eef of eeggannoo gochuun garuu hin barbaachisa. Yuunivarsiitiiwwan Saayinsii fi Teekinooloojii biyyattii keessa argaman lamaan keessaa tokko kan ta'e Yuunivarsiitiin Aastuu barattoonni fedhii saayinsii qaban keessumaa injiinaringii qaban mooraa kana seenuu baay'inaan ni filatu. Haalli seensa isaatis Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii biraa kan ta'e Aastuu waliin qabxii intiraansii seensa mataa isaanii baasuun qormaata qooduudhaan seenama. Yaa ta'u malee bara darbee kaasee hojimaanni kun hafuun barattoonni akkuma yuunivarsiitii kaanii qabxii seensa wal fakkaatanii fi filannoon akka seenan taasifamee jira. Yuunivarsiitiin Aastuu Yuunivarsiitii Aastuu waliin mooraa Saayinsii fi Teekinooloojii jedhamanii wal bukkee waamamanis kaarikulama qabuunii fi gosoota fiildii kennamuun Aastuu irraa baay'ee gargari. Kaarikulamni Aastuu keessa jiru Kooriyaan akka qarame kan dubbatamu yoo ta'u kaarikulamni isaas yommuu ilaallu barataan tokko mooraa kana yommuu seenu piroogiraamii Piri-Injineringii fi Piri-Saayinsii keessaa tokko akka filatu ni godhama. Adeemsi kunis bara darbee kaasee barattoonni seemistara tokko baratanii akka filatan taasifamee jira. Seemistaroota duraa irratti koorsiiwwan kennaman mooraa kamiyyuu keessa seemistara duraa koorsii hin kennamne kan akka Applied Maths 1, Python Programmii fi biroo seemistara jalqabaatiin barattoonni akka baratan ni godhama. Kunis immoo yuunivarsiitiiwwan Aastuu ta'e kaanirraa adda isa taasisa. Barataan piroogiraamii Piri-Injineringii filate fiildiiwwan barachuu danda'u yommuu ilaalu Computer Science, Software Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical Power and Control Engineering, Material Science, Mechanical Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Architecture, Water Resource Engineering yoo ta'an seemistara 2 Piri-Injineringii baratee achi boodas seemistara 1 iskuulii keessa dabarsuun fiildiiwwan injineringii keessaa kan barbaade filachuu ni danda'a. Barataan Piri-Saayinsii filate immoo fiildiiwwan Applied Saayinsii keessa jiran kan akka Applied Biology, Applied Chemistry, Applied Physics, Applied Geology, Applied Mathematics akkasumas fiildiiwwan yeroo dhiyoos dabalaman Industrial Chemistry fi Pharmacy carraa barachuu ni argata. Fiildiiwwan injiinaringii jala jiran waggaa 5 kan fudhatan yommuu ta'an Applied Saayinsii jala kan jiran immoo Pharmacy'n ala waggaa 4 kan fudhatanidha. Pharmacy'n garuu waggaa 5 kan dhumudha. Yuunivarsiitiin Aastuu keessumaa barattoota shamarraniif tajaajila addaa kennuun ni beekama. Females Library mana kitaabaa dubartoonni qofa fayyadaman yommuu ta'u dubartoonni seensa dipaartimentii irratti hojimaata afirmaatiif akshii jedhamu ilaalchi addaa ni godhamaaf. Asumaan mana kitaabolee Aastuu keessa jiran yommuu ilaalu mana kitaabaa Females Library dabalee manneen kitaabaa 4 yeroo kana tajaajila kennaa jiru.
Nyaata barattootaaf qophaa'u yommuu ilaallu immoo yuunivarsiitii kaanirraa fooyya'aa fi gaarii kan jedhamu yoo ta'u torban keessa guyyaa 3 zeerfoorii yookiin waxii foonii dabalee nyaatawwan garaagaraa ni dhiyaatu. Tarii immoo kaaffee mooraa irraa namni nyaachuu fedhii hin qabaanne immoo laawunchiiwwan mooraa keessa argaman fayyadamuun ni danda'a. Gatiin isaaniis gaarii kan ture ta'us yeroo dhiyoos garuu sababa qaala'insa jireenyaa irraan kan ka'e dabalaa jira. Kanaanis qarshii 40 kaasee haga 60 gosoota nyaatichaa irratti hundaa'uun ni argama. Mooraa ostuu wanta adda isa taasisu keessaa sagantaan Dual Degree jedhamu maali yoo jenne immoo barataan dandeettii fi fedhii qabu tokko seemistara sadaffaa kaasee digirii 2 barachuuf meejarin yookaas meejar maayinariin carraa eebbifamuu argachuu isaati. Carraa kanaan fayyadamuuf wanta barbaachisu haga xumuraatti GPA'n baratichaa 3.5 ol dirqama ta'uu qaba. Kanaa gadi yoo ta'e immoo duwaalichi ni haqama. Waa'ee fast track yommuu haasofnu immoo sagantaan kun kan qophaa'eef kaayyoo turtii mooraa keessaa barattoota gabaabsachuu barbaadan dandeettii isaa qabaniif qophaa'e. Kana jechuun barumsa waggaa 5 fudhatu waggaa 4 yookaas waggaa 4 kan fudhatu immoo waggaa 3 fixuu danda'udha. Carraan kunis kan argamu qormaata qophaa'ee darbuudhaan keemistirii, fiiziksii fi maatimaatiksiin gosoota barumsaa qormaatichi inkluud godhudha. Asirratti garuu qormaaticha kana darbuun baay'ee cimaadha. Barattoonni kana godhuu danda'anis haga ammaatti kan qubaan lakkaawwaman qofa. Egaa kunis dandeettii addaa akka gaafatu ni mul'isa. Dhimmi agrigeeshinii immoo dhimma baay'ee nama gammachiisuu fi carraa guddaa barattootaaf kenna jedhamee abdatamudha. Kunis itti adeemamaa kan jiru yoo ta'u, bu'aan barattoonni kanarraa argatan digirii intarnaashinaala ta'e argachuun kanaanis kutaa addunyaa kamiyyuu yoo deeman ittiin hojjechuu danda'uu isaaniiti. Egaa kunis barattootaafis ta'e maqaa yuunivarsiitichaaf waan guddaa akka ta'e ni abdatama. Haala barumsa isaa yommuu ilaallu immoo egaa akkuma jalqabaa kaasee dubbachaa turreetti kaarikulama mataa isaa qabaachuu isaarraan kan ka'e haalli baruuf barsiisuu mooraa kanaa yuunivarsiitiiwwan kaanirraa addadha. Dhugaa dubbachuuf mooraa kana keessatti itti fufinsaan wanta fedhee fi kaayyeeffate barataan tokko qabuuf sirriitti of qopheessee wanta saakrifaayis godhee dandamachuu qaba. Yaa ta'u malee barumsichi cimina xiqqoo qabaatus wanta darbuu hin danda'amne waan hin jirreef of qopheessee yeroo isaaf laphee isaa yoo kenne sarvaayiv gochuu ni danda'a. Bu'aalee moorichi isaa kennus argachuu itti salphata. Kanaaf barataan haaraa mooraa kana seenu sirriitti of qopheessee dhufuun isarraa kan eegamu. Wantoonni biroo mooraa kana keessatti argaman yommuu ilaallu immoo dareewwan ispoortii garaagaraa dabalee daree kubbaa miilaa bareedaa Astuu keessatti ni argama. Kana irratti Pirimeer Liigiin Itoophiyaa mooraa Astuu keessa akka gaggeeffamaa jiru ni beekama. Kanaanis barataan mooraa kanaa kaffaltii malee bilisaan ilaaluu fi daawwachuu ni danda'a. Kubbaa miilaa biyyoota alaa ilaaluuf immoo iddoo Anfii jedhamutti iskiriinii bal'aadhaan daawwachuu ni danda'a. Ispoortii qaama fayyaaf hojjechuuf immoo manni jiimii ni argama. Akkasumas waa'ee iddoo bultii barattootaa yommuu ilaallu immoo kutaa tokko keessatti barattoota 4 qofatu bula. Waa'ee ibsaa fi bishaanii yoo kaasne immoo ibsaan baay'ee gaarii fi hin badu jechuu ni danda'ama. Bishaan yuunivarsiitiiwwan kaanirra gaarii jedhamus xiqqoo garuu hanqinni ni jira. Dabalataanis bishaanichi ooyinsa kan qabudha. Wi-Fi neetworkii mooraa keessa jiru immoo iddoowwan garaagaraa kan jiru yoo ta'u saffisni isaatis baay'ee gaariidha. Egaa waliigalaan yuunivarsiitiin Astuu magaalaa Adaamaa keessa argamuu isaatirraan kan ka'e keessumaa magaalichaan marfamuu isaatiin balbaloota barattoonni fayyadaman 5 kan qabu yoo ta'u karaa balbaloota hundumaanuu manneen amantii hundumaafuu akka fedhii ni argama. Iddoowwan bashannanaa mana nyaataa fi biroo magaalaa gidduu argamuu isaarraan kan ka'e argachuun baay'ee salphaadha. Egaa maatiiwwan naannoo viidiyoo har'a mooraa Astuutti daawwanne kana fakkaata. Waa'ee yuunivarsiitii Astuu wantoota viidiyoo kana keessa hin kaasne yookaas gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate karaa koomentiitiin na gaafachuu dandeessu. Subscribe gochuu keessan hin dagatina. Viidiyoo kana hin barbaachisan nama jettaniif hundumaafuu sheerii godhaa. Viidiyoo barsiisaa biraatiin hamma wal agaruutti nagaan isiniif haa baay'atu. Gara chaanaalii kanaa waan dhuftaniif ana dhufuu isiniin jecha chaanaalii kana irratti seenaawwan barsiisoo, dhugaawwan hawwatoo, saayinsii fi odeeffannoowwan garaagaraa yeroo isiniif dhiyaatudha. Subscribe akka gootan sinan nama.